قال لا بس ما عمل هو متاسا نما تروفي لا فين الديش جرتوتي ولدت فلاني تلقتني ووالني ولا في هنا ما بل يسيد فلاني دو أنزبر المورمود أكل مورمود وقد التيادة قرو سبب رسمي تكنو في تاجرو ولي كين يعني كول في تاجرو بعدين المورمود جته ومالي مال بلي زيد فرو بريرو حلاقانو بلشت جو كانت رومانجرو مال بلي سدوا دلكمن ديره توسات جوكا با وقدر جيزه توسات جوكا با إني كل لكي أسكيسا أنغو وي بربانا بك هوغن سوي بربانا جرام هنتا ويرام والدي دمه دوبا كون دنتا سباتي مو دنتا أمتا تري إني أمتا دابتا جرا هنجرو كا أمتا دابتا جرو أمنو يكا متا وفيتي في الدابن نقوداني دينك دين كوفيساني ورانا مكلاخي عتيف جراني مالك الراغوران دير كمان ورانا وبوتيف سينكي جلاني الراغوران هواسا دير كمان أكني قبين دلدلن يوتي كوماتي كابين يوراتي كديباتي دي موندن دي تو قبامتي دنين حوالا بوسي فمت بيالاتي إلما يو قبات ركو واميكا ماتي وفيتر ماتي نموندات رغي جنة چلسا جر يا جماعة ركو انجرو ركو دين برامتي دين جنة أمالي رديبيني نافتنيان دين ورمو ترس بروس دين كانا أوليس نغوتي نغرسيست اللي أمدور اللي ما لبو أما كجيرو دينا إسا كيسا ولتي دانتا وفيتيف ديما ما جيرو كان خوبلينكي كودا ugaan kun isinitti na dhooftin beeka garuu liqimsa hundi ishiitu garaa ofiitiif qabsoofti hundi ishiitu hundi siin jedhe tokkochi nafu ka irra jiruuf ka irra hin jirrelle dhugaa kana oromoon hin liqimsine hunduu saayidii qabata nama dhaaba deeggaru qaba dhaabni kiyyallee dantaa isaatiif qabsaa hin beekaan hundi isaatu bilisa of baasee namni dubbatu muraasaa jechuudha namni saba kanaaf akka ta'amuuf bilisa of baasee dantaa malee akkanumaan tola qabsaa jiru baay'ee miira har'aa kana laaltanii bor waan dagattaniif wanti si sammuu keessa qabatuu qabdan eenyutu saba hojjetaadha mee amma ummanni salaalee kan diinan xaragamaa jiru kana osoo eenyu eegee sirriidha akka keessanitti eenyu eeguu qaba mootummaan biyya bulchaa jiru woboo sababata woboon achitti nu jeeqaa jirti waraanni achi dhaabatuu hin dandeenye akkamitti ummata kanatti isinaa siin jedha sababa hin jirre warra bosona jiru yoo fudhatte biyya diina torkaa qaba eessan sochoonetiin hawaasa keenyatii fannaa siin jedha qumaaraa miti asitti meelaal eshi eenyuun gaafattaati kuni qumaaraa miti yaa shabaab yaa jamaa qumaaraa miti kuni dhugaan siima qumaara lamaanuyyuu wal adamaa jirti waan ummanni itti jiru kana irrumaa quban qaban har'a laalame ibsa isaan babbaasamee deema laala afaan mi'eeffatanii afaan damma godhatanii inni mootummaa nageenyaa dursu nageenyi maali jedha ofii asiin jaarsummaa dida jarri keenne mootummaan ummata ficcisi waliin ta'e ficcisiisanii jirri ummata miskiina ummata siyaasa hin bilchoofne ummata diinagdeen hin bilchoofne argattanii itti taphataa jirtan ummata oromoo garuu wallaahi dhiini imimmaan harmee oromoo kan guyyaan ilma ofii wareega kennite guyyaan imimmaan isii reeffa ilma ofii tira teechifamtee hagarraa deemaa jirtu kun lafeen gootota oromoo hundi sirratti dalaydii jechuudha lafeen gootota oromoo lafeen ilmaan oromoo lafeen ilmaan miskiinaa sirratti dalaydi biyya tiisuudhaaf ilmaa miskiinatu dhuma mee ilmaan taajiraa laal jarri ofii isaanitti ilmaan ofii biyya gaariitti barsiifatan magaalatti barsiifatan namni waraana mootummaa deemee dhumaa jiru eenyunni ilma miskiinaa namni waraana woboo keessatti dhumaa jiru eenyu ilma miskiinaa kan diinni si roorriseetiin hin qa'ee fi lafa ofiitti irraa buqqisee akka barbaadetti itti taphatu eenyu miskiinaa jechuudha duuba
miskiinni maal ta'e dirree qumaaraa ta'e miskiin dirree qumaaraa taajirri nurratti miskiina taphataa jira jechuudha warri aangoo qabuu fi warri humna qabu qumaara nurratti taphataa jira hiyyeessa irratti oromoon qumaara kana baannanuu qaba oromoon saayidii qabatuu dhiisee dhugaa jiru ifatti akka dursanitti argite iyyee iyyisiisee fincilee ofirraa buqisuu qaba hunda isheetu yoo sirraanis sirraa yoo sirroofne mukatti cabsitee itti zoortaa jechuudha wanni gabbaraniif hin jiru wanni kaanitti gabbaraa kaanitti gubataniif hin jiru dhaabni oromoodha dalagaa jiru saa kanatti walaa mootummaa walaa warra bosona diinni yoomiyyuu nun dhiisu akkanumatti itti fufaa jechuudha maaliif ammat oromoon nama wabii isaa ta'u hin argine nu wabii osoo ta'e sila diinni akkasitti argitee sanuu qa'eetti seente odoo akka biyyoota biraa amma naannoleen biraa kutaa naannoo oromiyaa fi naannolee adda addaa deemanii achitti rakkatanii achitti roorrifaman nuti qa'eedhuma mana keenyatti anama fakkeenyaaf osoo mana kana keessa ta'aa jiru mana kana kiraa anatu itti kafala mana an kiraa kafalu kanatti dhufee tokko yoo natti roorrise akka barbaadetti yoo natti taphate sii galee ani zambiin kiyya maali birrii kiyyaan haqa kiyyaan lafa kiyya irratti ajjeefamaa jira jechuudha. Sareen goodatti nama nyaachuun isheen immoo garuu seenaa Oromoo keessatti isa duraati jechuudha. Kan arginee isa geenyes hin beeknu wanta nama gaddisiisudha. Egaa sana booda mataasaa namatu dhufee lafeen iddee jirtuutii walitti fuudhaniitu dhaqatanii owwaalanii lafee funaananii. Naa kuni wanii warma kaleessa harkaan guddisaniitu immoo kan nama godhe jechuudha. Du'a gadheedha. Seenaa keenya keessatti kan hin taanedha. Dubartiin harma iddootti muramte jira. Iddootti garaa ishee baqaqeetu jira. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Innaa isinumtiyyuu uftanii kana hubachuu keessanii, uftanii kana arguu keessanii kuniyyuu maaltu ta'e yeroo adda